Kanaaf durisi ammas taanaani tokkummaa Oromoo kana akka qawweetti kan sodaatan ammallee baay'eedha dhugaa dubbachuudhaaf. Tokkummaa kana cimsanii sodaatu ammallee. Oromoon immoo na tokkummaa isaa cimse malee fuula duratti tarkaanfachuun ulfaataadha. Maaliif carraan uummata kana carraan Oromoo dhiyees jiraatu, baas jiraatu, kaabas jiraatu, kibbas jiraatu carraan isaa walitti hidhataadha. Kana waan ta'eef asitti mo'amuu warra Tuulamaa kanaafis amma tokko gumaacha godheera haa ta'u garuu amma humni isaanii danda'een yeroo dheeraatii fi ka diina ofirraa falmaa ture warra Tuulamaatti dhugaa dubbachuudhaaf kun recognition hin arganne barreeffama keessattis. Naannoon Oromoodha naannoon biraadha waggaa 10 waggaa 6 waggaa 8 akkas ofirraa falmeta. Ka Tuulamaa bara dheeraa ofirraa falmu bara dheeraa ofirraa lolan. Lafa Oromootii hin buqqisan. Oromoo hin buqqisan asi. Keessattuu Oromoo Golollee fincila kaase. Maadaaf barma mootii Minilikii fi goobanni dhufanii as qubatan miriitiidhaan namoota namatti kennuu qaban. Mootichi Minilik weeraraaf saamicha biyya Oromoo irratti geggeesseen Oromoota Tuulamaa mo'achuun waggaa 12f gaara Xuuxxoo yookaas baddaa diilalla'aa kan amma Inxooxxoo jedhamu irra qubachuun achirra jiraachuu eegale bara 1862 kaasee. Kanaaf achirra qubsiisan. Kuni bara 1862 ture. Bara 1862 ilaalarra qubate yookaan immoo Inxooxxoo Tulluu Xuuxxoo jedhama. Dhawaata Inxooxxoo jedhame malee Tulluu Xuuxxooti. Achirra ejjateet naannoo kana to'achuu qabe Minilik. Waraana isaa keessattuu waraanni goobanaa cimaa ture. Goobanni nama 60 meeqa qaba of jalatti. Isa wajjin michoome isa immoo mooksanii jiru. Ati mootii Oromoo taataa jedhaniin ani immoo mootii moototaa ta'aa jedhe. Tole jedhe goobanni. Kophaa isaa innis fudhatama waan hin arganneef humna isaatti hirkatee qawwee argatee faradoora isaatiin biyya Oromoo irra gulufuu qabe. As Gullallee to'atan yeroodhaaf. Gullalleen jechuun gosa Oromoo naannoo Finfinnee kana qubatee jiru karaa kaabaa kanaaf Finfinnee karaa kaabaa ku jirtu Gullallee. Amma dhufeetoo as hora Finfinnee ga'utti warri Finfinneetu kan Gullalleeti. Gosa Gullalleetti qubateetoo jira. Fittaal kan qubateetoo arda kana argate Fittaal immoo mana Abbuuti. Bara 1879 yeroon mootiin Minilik Harargee deemetti haati warraa mootichaa Xaayituu Butul kan jedhamtu diilalla naannoo gaara Inxooxxoo yookaas baddaa diilalla'aa itti ulfaachaa fi jibbaa waan dhufteef naannoo hora Finfinnee sanaaf jaalalli isheen qabdu dabalaa dhufe. Teessoo haaraa naannoo sanatti ijaaruufis ni murteessite. Naannoo hora Finfinnee sanattis ilillii haaraa waan argatteef afaan Amaaraatiin Addis Ababaa jettee moggaaste. Wanni gaara kanarraa gara hora Finfinnee kanatti gadi bu'uun tokko ariifachiise maalinni Minilik Harargee dhagee achiin dhabamuusaaf Raas Goobanaan as jiraachuusaa Oromoon immoo finciluudhaaf kan jedhu Raas Goobanaa of fuuldura qabatee finciluudhaaf kan jedhu sodaa guddaa waan tureef sana ijoo isaa balleessuudhaaf gara horaatti gadi buutee mana ijaarsuu eegalte jedha. Egaa kuni naannoo 1886 magaalli Finfinnee kun kan isheen hundoofte akkasittiin innaa gadi buutu arraa jalqabaatii bakka kana Finfinnee dhaabaatii Addis Ababaa jedhaa waaman. Namni Finfinnee argame na dabama jettee wanni dabarsite jira. Labsii dabarsite jira ishee mataan jira. Bara 1879 baatii sadassaa keessa hundeessan achitti. Maqaa kana maal haa jennu jennaan isheen Addis Ababaa jettee mootittiin Xaayituun Oromoonni immoo barshinii biraa dhiyeessan yeroo isaan shaggar jedhani. Maqaan kun yeroo tokko ba'e falmiidha. Falmii Addis Ababaan jedhu san Oromoonni immoo lakki shaggar jedhan afaanuma Oromooti. Isaan immoo Addis Ababaa jedhan warri mootii amma dargiin kufutti Oromoon shaggar baanaa jedha. Kun shaggar buunaa jedha. Finfinneen bakka horaa isaanii dhugaadha.
lachuu afaanuma Oromooti kanarratti waan wal falamamu jiru shaggarii weellisna Baarzaafii shaggar qarree jennan Baarzaafii shaggar qarree kuni mura kuni mala mala Baarzaafii shaggar qarree kuni mura kuni mala mala ilkaana babaa qabdii kuni tuma kuni wala wala majenna Addis Ababa kan jedhu sun maqaan kun mootii Minilikii wal qabate babal'ina Shawaa maqaa jedhamu wal qabate kan dirqama itti kennameedha biyya Oromooti jechuudha. Maqaa duraan jiru jijjiiranii maqaa haarawaa moggaasuun qabsoo seenaa barbadeessuu keessaa isa tokkoffaadha. Finfinnee saniin yookaan immoo caffee tumaa saniin yookaan immoo shaggar kan jedhamu Oromoo Shawaati. Shaggar kan jedhamu santu Addis Ababaa jedhama. Humna bittaa jala waan tureef faayidaa tokkorree magaalittii keessa akka dhabu ta'e. Yeroo sanatti lafa irraa fudhatame, qabiyyee irraa fudhatame, aangoo fi dinagdee dhabe. Markaatoon kuni markaatoo jedhama malee buufata raariidha kan inni jedhamu. Magaalaan Dhuur. Finfinneen Piyaasa Guuteemtu Birbirsaa kan jedhamu. Garri naannoo Shiraatan jiru dhagaa Araaraatii kan jedhamu. Maqaaleen sun jijjiiramanii har'aan tana maqaaleen duraa sun hin beekaman. Magaalee kana jijjiiramuunsaa eenyummaan uummata kanaa eenyummaan seenaan magaalaa kanaa akka wajjin baduudha kan godhe. Naannoon amma Arat Kiiloo jedhamu caffee tumaa jaalmeedaa ammaatiin urufa boonbii masqala addabaabayiidhaan ulluqqoo kormaa markaatoo gara kibbaan sulula garbii sabattanyaadhaan qarsaa jabbii naannoo amma raas haayilu safar jedhamuun arbuu irreejaa jechuun waamaa turuun Oromoo ni yaadatama. Ta'us kun hunduu jijjiiramee kan jiru ta'uu kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaan maxxanfame ifatti kaa'e. Bara waraana Xaaliyaanii kaasee naannoo Finfinneetti gootonni Oromoo hedduun kan seenaa hojjetanii darbaniif seenaan isaan yaadatu baay'een akka jiran ragaan qabatamaan ni mul'isa. Bara Xaaliyaanii sanii ilmi Raas Kaasaa Abarraan Marseetoo bule. Maaliidhaaf karana karanii Finfinnee Xaaliyaaniidha harkaa fudhachuudhaan marsan. Zawudeen irree hin jira, Abbabaan irree hin jira, Abarraan irree hin jira. Abarraan suni daa'ima ta'eeti istirateejiin inni Finfinnee qabachuudhaaf socho'ee itti tolle jalaa fashalaa'e. Kanaaf gaddaniiti faarsu. Gaddan yaadatu jechuudha Abarraa jagna waan ta'eef. Simbirroo mukarra ta'e seeraan baarambaan agootee baalallaan faranjiin salaalee ceetee kambaa kambaan agootee Abarraa. Abarraa yaa ilma coomaan guddisaa boombiin kuffisanii jedhaniiti. Abarraan kan ittiin beekne tabbaan otoo sagal buleen. Abbabaan kan itti beeku matarayyee siin gadi muree. Abbabaa ragaay hin kukkute inni kara kaabaa qabate faranjii hin gobe kabbadaanis hin gobe. Kabbadaa buzuneshi. Kabbadaa buzuneshi gorootti dachaasee hundumashii. Kabbadaa yaa kabbadaa makkana goggoota biyya badaa jedhe warri sodaate immoo. Kabbadaa yaa kabbadaa makkana goggoota biyya badaa. Kabbadaa buzuneshi gorootti dachaasee hundumashii jedhama. Gorootti dachaasee hundumaayyuu marsanii asiin Zawudeenii fi eenyu Hayilamaariyaam immoo magaalaa Finfinnee qabachuudhaaf itti timani. Garuu dubbiin Xaaliyaaniin mishigiidhaan cimteetti kallattii adda addaatiin ofirraa dhoowwite jechuudha. Kanaaf gootota naannoo Finfinnee jiranii akkanatti faarsaa turan barasan jechuudha. Naannoo Finfinnee gootonni jiran biyyattii tana ijaaruu keessatti waan guddaa qabu jechuudha. Oromoon isaan dura kan jiran isaan akka Baalchaa Saafoo asuma furiidhaa gadi Baalchaa Saafoos kan jiru Sooddoo wal qabatee jechuudha. Irraa gadee kaachisee abeebee tufaa irraa gadee kaachisee abeebee tufaa gara irraa fatee naatti kaastee cufaa. Gara irraa fatee naatti kaastee cufaa jenna. Akkatti kaachisu yaa abeebee tufaan abbabeetoo akkatti kaachisu yaa badhaanee tufaa
garaan irraa faate natti kaastee cufaan abbabeetoo garaan irraa faate natti kaastee cufaan. Abebee Tufaa kun farda jaalata. Biyya fardaatiif Finfinneenis isa faarsuu jechuudha. Abebee Tufaa isuma. Wantoota Oromoo kanneen harka kennachuu diduudhaan wareegama seenaa boonsaa kaffaluudhaan yookaas galmeessuudhaan kan darbanis hedduun jiraachuu qarattoonni seenaa fi aadaa Oromoo ni mul'isu. Tufaa Munaan yeroo Minilik gibira galchi harka kenni har'aan booddee qabeenyi isin qabeenya keechanii wali wannoo kiyyaa hoo jedhu sanii hin dide labsii baase seera tume. Diinni dhufaa jira, lolli nutti dhufaa jira, nuti lola barbaadan deemne lolli dhufaa jira. Qophaa'ii farda keetirraa kooraan hin bu'inii ligwamni hin baafamii jedhee seera tume lolee du'e. Yeroo sani Tufaa Munaan lola irratti du'e Abebee Tufaa immoo qabanii niitii waliin gubanii ibiddaan gubate. Abebee Tufaan shubboo ejersaa kan jedhamu mummuranii ajjeesan. Mummuranii harka miila tokko mummuranii hanga lubbuun baatutti mummuraa ture. Mummuranii ajjeesan. Kan akka Galatuu Ejersaa amalee jaatanii sun akka seenaan agarsiisutti dhirsa obboleettii Tufaa Munaati. Kun fa'aatu ajjeefame Shaggar irratti. Hin gabbarru jedhanii garbummaan seennu jedhanii sila lolaniif kun ibiddaan gubate. Sarawwaa Lumee kan jedhamu gibira didee jedhameetti qacceedhaan garafanii ajjeesanii aadaa Girrifaat kan jedhamu qabu amma afaanitti dhufetti ajaja yookaan 30 yookaan 40 yookaan 80 amma lubbuun jirtutti hin danda'a san booddee hin du'a jechaa namni sun. Magaalaa Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa fi handhuura Oromiyaa taate kanarraa uummanni Oromoo faayidaa irraa argachuu malu osoo hin argatin itti miidhamaa tureera. Haa ta'u malee sirna kana keessa magaalaan Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa ta'uu galma yookaas teessoo mootummaa naannichaa ta'uus seeraan raggaafamee osoo jiru hojiirra oolmaansaa lafarra harkifachuun uummata Oromoo biratti madda komii fi waldhabdee ta'aa dhufeera. Gama aadaa fi seenaa uummatichaa wanta ibsu hojjechuun magaalaa Finfinnee keessatti hojiileen hojjetamuu malan ammallee kutannoo fi murannoo cimaan hojjetamuu akka gaafatu Oromoonni Finfinnee keessa jiraatan dubbifne nuyi eeru. Wanti eenyummaa uummata kanaa mul'isu reefi giddugala aadaadha xinnoo tokkoon socho'uu jalqabe. Namni afaan isaa kun yoo deebi'e, eenyummaa isaa kun yoo deebi'e, seenaan isaa kun yoo beekame wanti inni dhimma addaa keessa galuuf hin jiru. Maali giddugala aadaa magaalaa kun irratti ijaarame eegalameti maaliif kan inni gammaatti ta'u? Uummanni gaaffii kana ammoo of keessaa qaba. Gaaffii kana giddugalli aadaa akkuma kan eegametti ta'ee iddoo biraatti garuu wanti kun hojjetamuutu irra jiraata. Aadaa Oromoo kan ibsu hambaaleen akka jiddugalaa Oromoo gahumsa olaanaadhaan kapaasitii guddaadhaan jechuudha gurmaa'ee dirqama isarraa eegamu galmaan gahuu qaba jechuudha. Maqaadhaaf as darbii ijaartee kutaa lakkaaftee teessisuu miti. Yookaan arda walgahii gochuu qofaa miti. Keessatti aartiin Oromoo hojjetamuu qaba. Eenyummaa Oromoo kan ibsu kitaaboleen adda addaa asitti dubbifamuu qabu, maxxanfamuu qabu, qoratamuu qabu. Afaan Oromoo akka dagaagu hojjetamuu qaba asitti. Muuziyeemiin Oromoo aadaa Oromoo kan ibsu meeshaaleen aadaa asitti argisiifamuu qaba. Tufaa Munaa nama naannoo 4 kiiloo bushaa tureedha jedhama. Gootonni Oromoon immoo yeroo dukkana keessa akka boqodan kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu jiru. Yaadannoodhaaf akka ijaarre maaltu ittisa magaalaa Finfinnee keessatti. Maaf namichi kun akka giddugaleessa gootii kun akka giddugaleessaatti uummanni Oromoo dukkanarraa gara ifaatti akka ba'uuf nama warra jalqaba carraaqa turan keessaas adda dureedha. Siidaa yaadannoo akka dhaabatu wanti ittisa maaltu jira. Afaan, aadaa, seenaa, eenyummaan keenya
magaalaa kana keessatti calaqqifamuu qabaa jenneetu gaafachuutti jirra. Kuni jetteedhaan miti. Finfinneen handhuura jalqaba lafa Oromoo waan turteef. Finfinnee keessatti siidawwan ummata Oromoo ibsan, gadaa ibsan, diinagdee Oromoo ibsan lafa taa'uu qabu. Kiyyaa jedha. Maayidaa Finfinneen magaalaa muummittii guddittii Oromooti. Egaan hordoftoota keenya qophii gola seenaa keenya har'aatiin seenaa magaalaa Finfinnee isin biraan ga'uudhaaf kan qopheeffanne kana fakkaata ture. Qophii gola seenaa keenya birootiin torbii haga walitti deebinutti nagaan nu turaa. Magaalaa Finfinnee yaa handhuura biyyaa. Magaalaa Finfinnee yaa handhuura biyyaa. Maqaan kee saramee taatuyuu ababa.